Kun qophii keessummaati. Yeroo kutaa torbaffaa waggaa lamaan har'a sirriitti ol beeknaa tureyyuu ijoolleen ofitti amanamummaa cimaa akka isaan horataniif addunyaan kun egaa iccitiidhaan kan guuttaddeedha waan ta'eef iyyuu isaan laaluu nan fedha. Hawwii ishee kanas immoo yoo milkeessuudhaaf ani kana hin raaffanne gaafa abbaan koo na gaggeessitoo deemu baay'ee egaa mana barumsaa akkanaa kana galaniin booda qabxiin isaan fiduu qaban hangamime qabxiin duwwaan tuqaa tokkoyyuu jireenya mana barumsaa kana keessaa tursiisuus baasuus dandeessi. Egaa intala gadaa akka taate nan beeka. Nutis akka gaammee gurguddaatti immoo ofitti deemnu immoo gaafa laallu qilleensi dhufu kallattumaan dhufu waan ta'eef refresh godha. Akkam jirtu ijoollee? Ani barattuu Feenet Taayyeen jedhama. Kanan baradhu kutaa saglaffaa mana barumsaa Waldaa Misooma Oromiyaa Damee Adaamaarraati. Sagantaa keessummaa irrattis keessummaa ta'ee kanan affeeramedha. Sanbata wal argina na eeggadhaa.